السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبوليسكو وبوليتيكو كان هذا كجالته كان هذا كبر تيادو هاتكوني وانا سنجتو مي ولي دقي فنا يرو دقي فتيكاتي أمانة ربيتي لايك دويت شير قولي فيديو خنا بوسي تيك توكي كيرت فيسبوك كيرت بكون دت ففجأسي أمانة ربي مقا ربيتي سيكا بينجرا ولي دقي فنيكاني ولتني بنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاطمة شيخ مرين جامع أنا ددر برقاج برقاج على الله نما إبسا شريف جانين خارجي ستي أزو مخيناري كجرو ولولاني جولي سوماليتي لبون أركباتي يا إلمانك يا إلمان رمو دابك جرتني لبون عبتا دان سنين جوجر akkanaan isiniin jiru jira yalmaan oromoodha yalmaan kiyya dharra lubbuun habaasaadhaan isiniin jiru jira kunoo guyyaalleen kunoo itti murteessan sabti boruu tana itti murteessee naan jedhanii lubbuun habitaadhaa arraan tana jeetiin isinii dubbachuu jira yalmaan oromoodha. Boleessa koo hundi keenya iyyuu haadha irraa dhalanne qabna haadha keenya ilaallee haadha mataa gadi qabamee ilmoo isiitii ettee mataan gombifamee jiru kana rabbumaa jennee waan dandeenyuun haa gargaarru warri gargaaruu feetanii garee waatsaappii ijaaramee jira feesbuukii warra dhattanii ilaaluu dandeessu ammas immoo kunoo laayivii guyyaatti seenaa jirra kottaa waadaa galaa uummata fuulduratti akkaawuntii fudhaa keessaan nan gaafatina maallaqni sababii haadha keenya kana ilmoo baraaruutiif anatti ergamu tokko hin jiru anatti wanti isin ergitan tokko hin jiru yoo waraqaatti hin galchitan natti ergitan malee maallaqni daayirektii akkaawuntii haadhaaf abbaa balame irratti ergama rabbii jedhaa kottaa duwiti sheer godha. Umri dargaggummaa kan biyyaaf qabeenya biyyoota ambaasee golee taaneteenya silaa wanna barraa dhaalamu qabeenyaan rakkoof rakkisaan hallisaan geenyaan dabarin alchisuuf teenya dhala keenya akkitaane akkasii akkam ta'u teenya furmaatanuu kenniyaa ilaahi keenya keenuun jedhimee bulee lafa keenya dhiiraa dubartii keenya hiree gootaan saambutanne yaa rabbi gargaarsa kee kadhanne ammas waanuma walloltan natti fakkaate meengad lafa dhiitta bakka akkuma wattaaddara nan sodaadhe gaafsanama nan sodaadhe maakiiko yeroo deemtu lafa dhiitiin maaloo piliis duuba ati lafa dhiitu wanni si sodaachisu lafarran deema wayin mataa kee gubbadee masila. Wanti gaaf tokko ta'olollee anas akkasumaan na dhiitta jechuudha bar lafa akkasitti dhiitta tana laftiin cabu bar maakii maasii ayyeriira nama hambisaa bar. Isa sirreessi lafan dhiitiin maaki. Homaa singoone lafti homaa singoone lafan dhiitiin yeroo deemtu wattaaddaruu dhiisudha. Eengatti dhaggeeffadhu kophee amma dhaggeeffadhu mana kana seeraamikiidha manni si jala kaayitii seeraamikiidha kophee naan uffadhe kophee qashqaa itti baxxee takkaa jiru kophee baxxee ijoolleen dubaraan si barbaadeetu masaleen kun ifi iyyite kopheen. Nagaa keessanii? Akkam nagaa? Fayyaa keessanii? Fayyaadha. Raachuudhaan gaafachuu barbaada. Okay, Mubaarak as bira jiru eenyu? Mubaarak kun kan musammaati kan biraati ati? Baga nagaan dhuftee hunda. Kan biraati. Saayaba isaati malee isaati. Hayyee. Raachuu? Wayyee mubii mangisti. Maakii anaasu jaalatanaaf dhiyoo dhiisitee kam taa'e kam si fakkaata? Garaasi danda'a? Maal akkana jetta duuba? Deebisaa naa kana. Haasoftanitti qoyqoon tokkos dhufe innis akkasuma ta'uu danda'a meebi gashu. Raachuu. Raachuu Arayyee dhiisee haadhoo kwaanis dhiiraatis dhiira. Raachuu na caqasa.
Raachuu iyya na caqasiisin jiru jedha bara. Aguutak. Anaabsi. Raachus dubbisuu ni danda'a. Anaabsi walii galee jechuudha. Kophaatti. Raachuu. Kophaatti maaki? Maaki kophaatti? Dhiiba maaya? Sorry. Akkam jirtan hundi keessan assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salaam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Dhiifama guddaa. Amma YouTube ilaaluudha. Kalas asuma irratti yaa soofsisi. Malee bayin ayee dhasanitti mufi. Obboleewwan kiyya nutu isin barbaade sababni isin barbaanneef haadhateen akka asitti argitaniin kana xiqqoo ilma isaanii harka isaatitti rakkoo Sagalee kee nagamaa. nagama Makiin gidduu asitti bilbilamee fakkaata nagama. ilma isaanii nama wallabee namni inni irra wallabe kun galteedha. Wanti baay'ee wanti kamiyyuu qadara rabbirraa gubbaa gad dhufti. Gaafa gubbaa gad dhufti ammoo sharxeedhaanillee namadhaanillee harka namaatitti namni waa ta'a. Kabalaanillee namadhaanillee waa ta'a. Sibiilaanillee xiyyiitiinillee dhoftee namni gaafa guyyaan hin geenne ilmi namaa hin du'u. Jalqaba kana isin himuu barbaada as biratti. Beekeeti miti akkuma beekumsa kiyya jirti. Rasaa isaanillee dhaamee ilmi namaa gaafa guyyaan hin gahin gaafa qadaa fi qadarri isaa hin gahin hin du'u namni rasaa sarraallee nama. Gaafa guyyaan gahe rabbi sababaa yoo harka keetitti godhuu barbaade akkanallee kabalaa takkaallee dhoftee ruuhiin keessaa baate. Qeerroo Obboleessa keenya kana waan akkasiittu mudate. Tasatti namaa wallabee aarii san keessa harka bahee harka isaatitti ammoo namni waa ta'e. Harka isaatitti namni waa ta'e. Amma namni kun erga amrii ta'ee booda yookiin namni kun erga du'een booda maallaqa gaafataman haati kennaa fi maatiin isaanii kun. Doolaara 35,000 yoo kafaltan nama kanallee lubbuu isaa gumaan irraa kafalamee akka sirna seeraatitti shari'aanuu haa ta'u yookiin akka maaliitti irraa gumaan kun kafalamee namni kun bilisa baha tokko. Lammaffaa wanti kun ammoo naannoo biraatitti naannoo Oromiyaatiin ala waan ta'eef namoonni kunniin illee saba biraa waan ta'aniif sababa rakkoon kun uumameef saboota Oromoo naannoo san jiraatan irra saba Oromoo naannoo san jiraatan irratti illee miidhatu gahaa jira. Lubbuu Oromoo biroo balleessaa jiran. Ilmaan Oromoo biroollee akka isaan nagaan hin jiraanne godhaa jiran. Sababa kanaaf jecha nama kana qarqaarree isallee hidhaa baasnee haadhateen na miskiina si argitan tanallee qalbii isaanii gammachiisnee fi garaa haadhaati hin beeytan. Osoo isin hidhamtanii osoo isinitti duuti murteeffamee haati teessan ofii dura du'uu filatti malee isinii duutan teettee isin ilaaluu hin dandeessu. Namni garaa haadhaa beeku, namni jaalala haadhaa beeku, haadhateen tana hamilee ta'uu biraa hin hafu. Oromootiyya rabbitu isin baay'isee, rabbitu isinii kennee haasaallee dheeressee walumaa galatti qalbii haadhateen tana guyyaan ፈትየት ታልቅሺ ትሉኛላችሁ። እንዴት ነው የማላለቅሰው? አሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። ጅረ ጅርቱ ልማን ኦሮሞ dhiifama naa godha fatiyaa irra viidiyoo hojjechuudhaaf. Jalqaba irratti fatiyaa dhukkubni keelee hin camoo dhukkuba biraa qabda. Dhukkubni dunyaamoo dhukkuba biraa qabda. Yeroo hunda ajandaa uumtee sooshaal miidiyaa kanarratti yeroo dheeraa dabarsaa ture. Rakkinni kee mallaqa birriif jecha yeroo kamuu boottamoo maali rakkoon kee tokko kana. Lammaffaa rabbi si haa fayyisu siin jenna moo fatiyaa rabbi siin fayyisin siin jenna. Fayyaa qabda moo si dhukkuba. Deebii naa deebisi. Sanitti aansee gaddanatti dhagaame tokko ibsachuu barbaada. Mubaarak Musammaa anaaf obboleessa. Asliinis anaaf obboleessa. Ibiddi ijoollee kana lamaanitti ati qabsiifte waa baay'ee balleessuudhaaf ta'a jechuudha. Ibidda kana immoo ummanni keenya sheekoleen keenya namoonni gurgurtaan ibidda kana akka dhaamsan abdii qabnaa jechuudha. Kanaaf fatiyaa waan ati jalqabde kana inshaallah rabbi sin milkeessu. Ijoolleen kun obboleewwanii homa takkaan ta'anii uguruu waliin fidanii yoo walitti illee aran hin araaraman. Mubaarakii asliileen jechuudha. Namoonni aslii fakkaatanii mubaarakii waa jechaa jirtan. Namoonni mubaarakiin fakkaatanii aslii waa jechaa jirtan. Rabbiin isin gaafata isin sheeyxaana jedhamtan namaa miti. Dhaabbadhaaf laalaa hundi keessan takka kana ergaa kooti. Lammaffaa irratti fatihaa dhagaye. Ati yoo jinniin kee mallaqa taate
yoo dhukkubni kee mallaqa taate dawaan inuma gonkuma dawaa argachuu hin dandeessu. Namni mallaqaaf dhukkubsate gizee kamuun fayyu. Ati rakkoon kee birriidha akka hubataa jirutti leencaaf jecha bootta yeroo baay'ee. Mee obboleewwan kana lamaan Reed Aslii Mubaaraki nama akkasitti guyyaa isaanii wajjin bashannanii wajjin taphatanii gizee mara jaalalaan wayita mara dabarsan ibidda jara lamaan jidduutti ati qabsiifte har'a ijoolleen kun obboleewwan lamaan waan hin taane waliin jechaa jiru waan hin taane walirraa haasa'aa jiru jechuudha. Amma Mubaarakiin viidiyoo isaa dhageeffadhe koottuu jedhee Asliidhaan yoo dhiira taate haasaami gadi bahi jechaanii jira jechuudha. Kana mara ka dalage si ifatiya. Rabbiin ammoo akkatti isin dhiisu sii kafala jazaa kee osoo maatii lubbuudhaan jirtu jechuudha. Sanbira dabre ammoo obboleewwan keenya lamaan Mubaarakis Asliinis haasaa Aslii irraa ka'uu badhe haadha warraa Mubaarak Aslii rukute ka jedhamu suni gonkuma hin rukunne jedhee jira jaran Asliin. Na rukutuuf isiin deemnaan akkuma isii ofirraa qabe malee gonkuma rukunne jedhe kana dhugaa jedhaa fudhadhaa. Yoo ka rukutu taate dogoggora. Kaasaa kafaluu barbaachisa dubartii namaatitti harka ol kaasuun sirrii miti ta'uu fiituu rukutuu dhiisee jira namni. Sanbira dabre ammoo ibidda qabate kana yoo isin lamaan dhaamsuu baattan mana baay'ee gubuudhaaf ta'a ibiddi kun. Asli Mubaarak gad dhaabadhaa isin lamaanuuf laalaa uguru waliin geessitanii waa waliin hin jedhinaa waan badduun dubbatinaa. Oromoon argitan Oromoo jaalalli keessan bakka qabi Oromoon dik. Haali si qaqqaban fooloodhaan si qaqqabani. Fooloo si haa godhaniiti moo laayikiidhaan si qaqqabnu. Yeroo lammiin kan kee kana lafaa dhaquu gamu kanatti ajandaan mataa keessanii uummattanii as baatanii uummatatti boochan tiktook irra yaatanii ayee Oromoo. Mee uummata Tigraay irraa fakkeenya fudhadhaa gaafa kaleessa Abiyyi dirooniidhaan isaan cafachafu. Takka kan gadi ba'ee geemii taphatu agartanii. Takka kan gadi ba'ee afaan banee ofii wal arrabsu agartanii. Maal qaba yoo lammii keetii sagalee ta'uu yoo dadhabde calliftee mana kan kee teesse maal qaba? Miidiyaa irratti dhiirummaa miidiyaa irratti wal arrabsuu wal loluu miidiyaa irratti gadi bahamee bu'ama namni wal lole. Halagaanu maal siniin jette isaan makkaan wal nyaatan kana hoo agartame? Halagaa on agartanii? Ofii nu fixaatti gadi baanii akka isaan boohu jiran amaarri lafarraa dhume jedhani. Wanta baay'ee jira wanti nama boosisu. Kan biraa dhiisaatii foonaadha kun nuuroo dinnatiinuu nama boosisa. Ammarraan yeroo manaa bahu 800 qabadhee bahe. Har'a kana yeroo manaa bahu amma kiisii koo keessa 55 jira. Yoo bahuu barbaanne wanta nama boochisu baay'ee jira. Waan biraa dhiisaa hin jedhe nuuroo dinnatiinuu nama boochisa Itoophiyaa keessatti. Akkasitti dabar kunoo irbaata muuziidhaan shawwadaarra. Wanti boochisu silaan dhumu atliisti kolfaa duunaadha bakka foonaadha. Warra na arrabsaa jiru. Warra gandummaa natti duune yaa rabbi namatti hin dhiisin yaa rabbi namni na hamate nama jechaan nama deesse waa'ee Asliiti jecha yaa rabbi namatti hin dhiisin Aslii yoo dhuguma maaddii tokko irraa nyaanne yoo mucaan kun si dhiyeessite irraatti maaddiin sun si haa qabu. Rabbiin ooleetu hin bilu rabbiin qaaruun hin duniyaa sana hundaa wajjin galli qibse dacheen rabbii koota si kennadhe. Yaa rabbi kalimaan kun yookaan kee ta'e. Yaa rabbii koo sittan kennadhe. Yaa rabbi quraana keetiin si qabe na balleessi quraanni kee kun galaana ta'e naa nyaatu dacheen kee naa nyaatu mutiisaa hojjedhu yaa rabbi gaa kanuma sitti bala dhageessanii ani kijiba sini manne quraana rabbii baadheen dubbadhee hin cuftu wallaahi ofan ajjeesaa deemnarra wallaahi ofan ajjeesa deemnarra dhageessanii. Yoo rabbi jiraate rabbi namaa miti rabbi nama gandaati miti. Engadda galgalaa kaasee agarraa jarreen kanarra jira namni ajandaan jarreen kanarra. Waasaabbiidha duute maammadoo tokkoon argattu waasaabbiirra. Imoo irraa faaxee takka argattu abukaatoo Asliitii fi abukaatoo Mubaarak ta'an isaan tiktook irratti. Yaabuun xulxulu uummata yaabuun xulxulu waliin nyaadhedha minaan nyaadhaa. Asliitu abukaatoo sin filate moo Mubaarakitu abukaatoo sin filate jarreen lamaanuu obboleewwan Oromoodha. Kam Oromoo gootanii kam baadaa gootan ka. Irri duruu ollolan isin mala abbaa keessantu sin dhibe. Uummata girrisaa torban irraa ni yaadattanii torban irraa bir ilmi dhiiratillee gettaa'ee bu'a ture Oromoo ko jedhee hamma namatti irraaffattan waan torban irraa taatan ni irraaffattanii. Torban irraa mormi keenya muramee yoo akkasitti salphannee mataan keenya gennu cabu torban irratti immoo amma irraaffattanii abukaatoo gandaa taatan. Uummata yaabuun xulxulii kana maal uummanni akkana minyaa nyaadhaa
كبوا قبو منان والنياتشون بوان قبو رومو تولي يا لا ورمو نرجيت ورمو جالني كيسن بكا كابي ورمو تيك توك رجرتو أنا بوليس أنا نبي نركضو نفاني جارتي وجن جارتي من أجر سيستي أما